Hello, welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube gaaddisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada har'a qabadhee kaniin isiniif deebi'e Ingiliffaa entraansii paartii isa dhumaati jechuudha. Paartii arfaffaatiin kan goolamnu ta'e jechuudha. Hanga gaafii dhibbaa kan goolamnu ta'a. Kunis gaafii 81ffaatii hanga gaafii dhibbaatti qabatee kan jiru. Kanaaf paartiin kun paartii baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hundi isaanii communicationidha jechuudha. Communication partiidha. Kanaaf communication partiin yoo xiqqaate gaafii 15 bara kamiyyuu kan deebi'ee dhufu ta'uu isaati. Gara gaafiitti hojjechuutti adeemnu nafaana bu'aa jechuun barbaada. Viidiyoo laayik gochuun akka eegaltan adaraa jechuun barbaada. Kanaaf akkuma jennee paartii kanaan paartii communicative activity gaafii 81 qabee hanga gaafii dhibbaa kan jiran waliin kan hojjennu ta'a. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Gaafii 81ffaa irraa yoo eegalle gaafii 81ffaan maal jedha? Leensaa fi zamzamiitu walitti dubbatee leensaan akkam jetteeni my spoken English is really horrible semicolon blank question mark. Zamzam immoo maal jetteeni deebiftee fi practice speaking every day in front of your friends or in the class jechuudha. Communicative partii kana akkaataan itti deebii kan maali? Yoo fakkeenyaaf roga gaafiitti irratti blank space kanne roga aansarii dhayite yookaan nama deebii deebisan bira dhayite achirraa beekuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf iddoo guutamee jiru sanirraa kanaaf yookaan iddoo blank space kennuuf kan nama determine gochuu dandeenya jechuudha. Amma isirra dhayinee ilaalla deebii response zamzam kan ni ta'e irra dhaabbachuudhaan leensaan akkam jettee akka gaafatte adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal jetteeni gorsite jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan hiriyoota kee fuula duratti beeyti shaakala godhi. Haala kanaan through experience we can develop your ability to spoken English in anywhere and at every condition jechuudha. Kanaafuu gorsa isin kennitee kana dhaabbatteeti wanta isin gaafatte adda baasuu dandeessa jechuudha. Gara filannootti yoo deemne filannoon maal jedha? A. Why you learn English? B. Do you like English? C. What is yours like? D. What should I do? Kanaafuu dandeettii akkaataatti Ingiliffa kana dubbattu irra fedhii qabdi jechuudha. Eenyu leensaan. Kanaafuu zamzam maal jetteeni gorsite irra deddeebii hiriyoota kee fuula duratti shaakale waan jetteeni jirtuuf wanti isin gaafatte maal jechuudha? Advaayisiidha jechuudha. Akkaataatti dandeettii Ingiliffaa dubbachuu kana fooyyeffattu eenyu gaafatte jechuudha? Zamzam gaafatte jechuudha. Kanaaf zamzam maal jetteeni gorsite guyyaa guyyaadhaan shaakale jetteeniiti gorsa kanniteef. Kanaafuu correct answeriin yookaan akkaataan leensaan jettee gaafatte maal jechuudha? What should I do? Maaliin gochuu danda'a? An akkamittiin dandeettii Ingiliffaa dubbachuu kana fooyyeffadha jetteeni maal gaafatte? Advaayisii gaafatte jechuudha yookaan gorsa kan gaafatte ta'uu isaati. Kanaaf deebiin isaa diidha taha. Gara gaafii 82tti yoo deemne gaafii 82ffaan maal jedha? Barataa fi barsiisaatu walitti dubbate. Barataan bakka duwwaa yoo jedheen barsiisaan immoo maal jedheeni deebisee fi yes jeen. This will be our tomorrow's lesson. Eeyyeen kun barnoota keenya isa guyyaa boruuti jeen jechuudha. Kanaaf barataan maal jedheeni gaafateedha. Filannoon A. Could you explain to me about active and passive voice? B. When do you teach us about active and passive voice? C. Who know about active and passive voice? D. You could learn active and passive voice. Kanaafuu barataa yoo kam jeeni gaafate eeyyeen kun barnoota keenya isa guyyaa boruuti yookaan sagantaa itti aanutti kan waliin barannudha jeen jechuudha. Kanaaf barataan maal jedheeni gaafate could you explain to me about active and passive voice jeeni gaafata jechuudha. Kudiyyuun asitti maal ibsite jechuudha? Kabaja barataan barsiisaaf kennu akka aadaa fi safuu duudhaa uummataa keessatti fudhatama qabutti gaafate jechuudha. Seera isaa guute could you explain kan jedhu as keessatti maal argisiisa jechuudha? Polite request ta'uusaa argisiisa jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha? Tahaa gara gaafiitti aanutti deemna. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Viidiyoo laayik gochuun dagatina. Yaada qabdan koomentii na jala naa kaa'aa. Gaafilee ifa isin hin taane koomentii jalaan na gaafachuu dandeessu ammallee. Okay, gara gaafii 83ffaatti yoo dhufne 83ffaan maal jedha? Friendiin yookaan hiriyaan nama tokko maal jeeni gaafate what do you think unemployment will be like in the future jee gaafate jechuudha. Yaanni ati waa'ee unemployment irratti qabdu gara fuulduratti maal ta'etti yaaddaadha. Yuun ammoo kam jeeni deebiseedha. A. I am sure today children won't expect a job from government. B. In my opinion none of work engaged will be unemployed. C. I think unemployment is a universal problem these days. D. Think about today, tomorrow is another day. Kanaafuu gaafiin tun baay'ee gaafii kompleksii qabdi jechuudha. Baay'ee namarratti wal qabuu ni dandeessi jechuudha. Especially filannoon B fi filannoon C irra jirtu
nama fakkaachuu dandeessi jechuudha. Garuu filannoo kana akkamitti akka adda baafnu isiniif himaa na hordofaa. Isa baarra jirutu deebii ta'a. Maaliif inni san ta'e kan jedhu waliin laalla. Maaliif sii tanan taane kan jedhu fakkeenyaaf sii tanarratti I think kunillee maali waa'ee opinion isaa dubbachuu jira jechuudha. Garuu maaltu deebii ta'uu isa dhoorka kan jedhu these days. Waa'ee maalii dubbata jechuudha? Waa'ee guyyaa irraa dubbata jechuudha. Garuu gaafii waa'een inni gaafatee maali? Future yookaan prediction dha gaafate jechuudha. Kanaafuu yoo ilaaltan amma isiin bareeyyutu maali? Ulaagaa isii guuttee jirti jechuudha. Gara fuulduratti namoonni hin hojjenne yookaan maal ta'u jechuudha? Hojii dhablee ta'eef future prediction dha waan ta'eef answeriinis waa'ee maalii irratti focus godhuu qaba? Waa'ee future prediction irratti hundaa'uudhaan response yookaan opinion yookaan yaada isaa kan dhuunfatti qabu maali? Deebisuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B ta'a. C kan hin taaneef saniif jechuudha. Inni kun waa'ee yeroo ammaa dubbata. Garuu immoo gaafiin ka gaafatamte waa'ee gara fuulduraati waan ta'eef gaafii fi deebiin kennamu waa'ee yeroo wal fakkaataa haala wal fakkaataatiin deebimuu qaba jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B ta'a. Gara gaafiitti aanutti ceena. Gara gaafii 84ffaa yoo dhufne teacherii fi parentii waliin dubbate jechuudha. Teacheriin bakka duwwaa jeeni, parentiin garuu maal jeeni? You are right. Wearing uniform should be compulsory for class attendance. Parentii yookaan maatiin barattoota maal jeeni barsiisaa kanaaf deebisan jechuudha. Eeyyeen yaanni kee sirriidha jedhani. Yaanni kee sirriidha. Kilaasitti argamuudhaaf uniformii uffachuun dirqama jeen jechuudha. Eenyutu kana jeeni deebise? Parentiidha. Kanaaf barsiisaan maal jee gaafatee kan jedhu jechuudha. Is not it very disappointing to see students in the classroom without their uniform? B. Is it very disappointing to see students in the classroom without their uniform? C. When do you see students in the class without their uniform? D. Why do we see students in the classroom without their uniform? Kanaafuu yaanni inni dhiyeesseef maali? Uniformii uffachuun kun dirqama akka ta'e indirectly maal godhaa jechuudha? Gajjabeessaa jira jechuudha. Strings godhaa jira jechuudha. Waa'ee uniformii uffachuu dhimma cimaa akka ta'e indirectly maalitti himaa jira jechuudha? Maatii barattootaatti himaa jira jechuudha. Kana keessa filannoowwan wal fakkaatanii fi baay'ee adda baasuun nama barbaachisu filannoo A fi B qofaa jechuudha. Kana keessa deebiin kam ta'a kan jedhu jechuudha. Kana keessa deebiin maali? Isa irra jiru ta'a jechuudha. Foormii maaliitiin gaafate jechuudha? Taakkeeshiniitiin jechuudha. Taakkeeshinii yoo yaadattan maal godha jechuudha? Dhimma gamanatti dubbate gadi jabeessuudhaaf yookaan dhimma cimaa akka ta'e argisiisuudhaaf dhumarratti maal godha? Taakkeeshinii godha jechuudha. Fakkeenyaaf akkana jee fudhata. Barnoonni daandii guddinaati. Is not it yaa jechuudha. Akkasumiti barnoonni daandii guddinaati kan jedhu kana dhimma cimaa godhuudhaaf yookaan akka ta'e amantus godhuudhaaf maal godha jechuudha? Is not it akkasumiti siin jedha jechuudha. Kanaafuu taakkeeshiniin maali? Dhimma gamanatti dubbatame gadi jabeessuudhaaf waan ta'eef foormii taakkeeshiniitiin ta'a jechuudha. Maaliif deebiin biin taane kan jedhu immoo wanni bii ta'uu dhoorke fakkeenyaaf bii tana yoo ilaaltan yes or no questionidha jechuudha. Bakka tanatti you are right jan jechuudha. Yaanni kee sirriidha janiin jechuudha. Gaafiin maali? Gaafiin gaafatamte waa'ee yes or no questioniiti miti jechuudha. Waa'ee yes or no questioniiti miti waan ta'eef kanaatu bii ta'uu dhoorka jechuudha. Kanaaf the correct answer is A ta'a jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Gaafiin 85ffaan husbandii fi wife waliin dubbate jechuudha. Abbaa manaa fi haati manaa gaafa waliin dubbatan abbaan manaa maal jeen jechuudha? 6 people died and 3 were injured in the car accident today. Maal jeen jechuudha? Abbaan manaa kuni har'a jechuudha guyyaa har'aa sababa balaa konkolaataatiin namoonni 6 du'anii namni 3 ammoo hamma daa'ee ta'uusaa itti himee jechuudha. Soo imala deemaa jiru namoota balaa konkolaataatiin namoonni 6 du'anii fi namoonni 3 ammoo kan miidhaman ta'uu argee imala sanirraa gara manaa isaatti deebi'u kanatti himee jechuudha. Haati mana isaa maal jechuun qabdi kan jedhu jechuudha. Waayifiin ammoo bakka duwwaa has the cause been known bakka duwwaa sababni isaa garuu beekame jetteen jechuudha. Filannoo kana keessaa kamtaa kan jedhu jechuudha. A. Look after yourself on the road. B. Never trust a car driver. C. I am sorry to say this. D. What is a terrible news? Maal jechuun qabdi kan jedhu jechuudha. Waayifiin what is a terrible news? Maal oduun gaddisiisaan akkana jetteen jechuudha. Conversationii keessatti wanti isin beekuu qabdan maali jechuudha? Aadaa fi duudhaa ummataa, safuu ummataa, seeraa fi dambii ittiin bulmaata waa hunda ulaagaa hunda fulfill kan godhu ta'uu qaba jechuudha. Parsantaa 100 kan guutu ta'uu danda'u qaba. Fakkeenyaaf namoonni hanganni tokko akkana ta'ee jira. Dhimmi kun maal nama godha jechuudha? Gochi husbandiin dubbate kun maal nama godha? Kan nama suukanneessuu fi kan nama gaddisiisu ta'uu asaa argisiisa jechuudha. Wanta nama gammachiisuu fi wanta baay'ee nama gaddisiisu wanti beektuun maali? Ended by what?
exclamation mark dha jechuudha yookaan mallattoo raajeffannootiin kan inni goolabamu. Kanaafuu what a terrible news maal oduun gaddisiisaan akkanaa garuu sababni isaa beekame konkolaataan akkam ta'eeti yookaan konkolaataa biraatiin walitti bu'eeti moo yookaan ofii garagaleeti moo kan jedhu jechuudha. Sababni isaa beekame kan jedhu jechuudha. Kanaafuu the correct answer is D ta'a. Gara gaaffitti aanutti deemnaan afaan bu'aa yaada qabdan koomentii jala naa kaa'aa viidiyoo laayik gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif illee sheer gootanii osoo na gargaartanii baay'ee natti tola. Gara gaaffii 86ffaatti yoo dhufne Abbayyaa fi Tamasgeeniitu walitti dubbataa jira jechuudha. Abbayyaa maal jedheeni? I think that education is the only way to live a better life. Tamasgeen ammoo maal jedheeni? True jeen. But I should say blank. A. Going to college is not mandatory. B. Perhaps we need to learn further. C. Perhaps it is one among the few. D. Going to college is simple. Which one is the correct answer? Kana tundoineeti deebitana beekuu dandeenya jechuudha. Abbayyaan maal jeeni akkana yaadutti barnoonni daandii jireenya gaarii ittiin jiraatan qofa jireenya gaarii si jiraachisuuf qofa faayidaa qaba. As keessatti qofa tan jettu tun wanta biraa faayidaa akka hin qabnetti limit godhee jechuudha. Kanaaf Tamasgeen ammoo maal jeeni? True jeen. But I should say kun maal argisiisa jechuudha? Partially agreement qabaachuu argisiisa jechuudha. Eeyyen jeeniti garuu kana qofaa miti faayidaa biraatis ni qaba jechuun ni deema jechuudha. Oniliin tun maal gooti jechuudha? Akka inni partially walii galu gooti jechuudha Tamasgeen. Kanaafuu the correct answer is maal taati jechuudha? C taati jechuudha. Yes. Eeyyen sirriidha yaadni keetiisi garuu immoo faayidaan isaa kana qofaa miti. Better life kun faayidaa barnoonni qabu keessaa isa tokko malee barnoonni maali faayidaa biraatis kan qabu ta'uu isaa ibsa jechuudha tokko Tamasgeen kuni. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha? C dha tahaa jechuudha. Dhimma faayidaa barnoota irratti dubbachaa waan jiraniif isin amma fakkeenya abbaarra jirtu maali gadi fageenyaan barachuu qabna itti gadi fageenyaan barachuun waa'ee faayidaa barnootaa wajjin waliin qabatu jechuudha. Gara gaaffitti aanutti deemna. Gaaffiin 87ffaan maal jedha? Neighborii fi faazeriitu walitti dubbataa jira jechuudha. Neighbor maal jedheeni? Today's youth have a much wider access to information than those who lived in the past. Dargaggoonni yeroo ammaa access information yookaan information gahaa information baay'ee bal'aa ta'e argachuu irratti dargaggoota yeroo darbe yookaan kanaan dura jiraataa turan wajjin wal bira qabnee olaalle kan ammaa kun maali? Waydariidha jechuudha yookaan kan carraa guddaa qabuudha jechuudhaan yaada isaa ibse jechuudha. Eenyu? Neighborii yaada isaa kan ibse. Faazeriin ammoo maal jechuu ni qaba? Akkuma gaafii kanaan duraa san maali? Partially agreement jedhamti jechuudha inni kanaatun. Fakkeenyaaf wanni takka eeyyen akkasii yaani garuu wantoonni kana keessaa irrachuu kan qabanidha. Jee ammoo deebi'ee kan faalleessu maal jechuudha? Partial agreement on conversation ta'uu isaanii argisiisa jechuudha. Kanaaf neighborii fi faazeriin completely agreement dha moo partially dha kan jedhu partial agreement dha jechuudha. Maaltu argisiisa jechuudha? Erga asitti eeyyen jeeni yaada neighbor si deeggaree booda deebi'ee maal godha? Bat godha jechuudha. Ni faalleessa jechuudha. Garuu immoo wanta hanqina ta'e ni jira jechuudhaaf deema jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a kan jedhu? A. It is a good to remember those who lived in the past were less intelligent. B. The terrible is they are indiscriminate in their choice of information. C. We should appreciate the unlimited interest of today youth. D. The main point is they do not read all that comes their way. Jalqaba irratti maali? Yaada isaanii deeggare. Garuu ammoo jeen jechuudha. Garuu maal godhuu deema jechuudha? Carraa bal'aa information yeroo ammaa jiru kana irratti negatiiva dabaluu deema jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha deebiin isaa? Erga yaada neighbors deeggare booda deebi'ee maal jeen jechuudha? Garuu jeeniiti rakkoon jiru dargaggoonni yeroo ammaan jiran kun information bal'aa jiru kana kan isa fayyaduu fi kan isa hin fayyadne adda baasee filachuu irratti kan rakkataa jiranidha. Yookaan addaan baasanii kan hin fayyadamnedha. Akkuma beektan globalization maali jechuudha? Side effect lama qaba jechuudha. Positive fi negative side effect qaba jechuudha. Kanaaf yaanni amma fakkeenyaaf faayizeriin bakka sana dubbataa jiru jechuudha. Isa negative fi isa positive walumaan fayyadamaa jiranii kan adda baasanii hin fayyadamanii kan jiru ta'uu argisiisa jechuudha. Social meediaan faayidaa fi miidhaa guddaas akka qabu kan hubateedha jechuudha faayizeriin kun. Kanaafuu the correct answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Teacherii fi studentiitu amma walitti dubbate. Teacheriin maal jeen jechuudha? Tell me the reason why learning English is important to you.
barsiisaan fakkeenyaa fi barataa tokkoon maal jeen jechuudha Ingiliffa barachuun maaliif akkasi barbaachisu naaf ibsi jeen sababa isaa naaf ibsi. Kanaaf barataan maal jeen kan jedhu jechuudha. A. To begin with, English is compulsory school subject. B. As a matter of fact, we learn English 5 days a week. C. Believe it or not, my written English is very good. D. Firstly, English is not my favorite school subject. Deebiin isaa maal ta'e jechuudha? To begins with, English is compulsory school subject dha jechuudha. Maaliif Ingiliffa barachuun maaliif akka isa barbaachise yookaan sababni inni isa barbaachiseef keessaa inni tokko jechuudha. To begin with jechuun maal jechuudha? Faayidaalee hedduudha. Isaan san keessaa tokko yookaan inni jalqabaa Ingiliffaan maali waan ta'eef sabjektii manneen barnootaa keessatti akka koorsiitti dirqama kennamuudha. Kanaafuu hin dandeenyedha. Kanaaf Ingiliffa barachuun kanaaf na barbaachisaa jeen jechuudha. Kana keessa faayidaalee jiran keessaa tokko jee tarreesseef jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan tan biraa filannoon maal taati? As a matter of fact, English is 5 days week. Waa'ee maalii dubbate jechuudha? Ingiliffa torbaanitti yeroo meeqa baratta? Saniif deebita malee yaada ammaa kan barsiisaan dubbateef deebiin ta'u jechuudha. Kan sirra jiru immoo believe it or not. Amantus amanuu baattus deetiin Ingiliffaa barreessuuf qabu perfect dha yookaan gaariidha jeen jechuudha. Amma kun walitti waan hin deemne jechuudha. Kan darri jiru kun maali? Firstly yoo ilaaltan isaan san keessaa tokko jee akka nama eegaluu deemu godhee maal godhee garuu jechuudha. Kana si'asii kun garuu ni faalleessaa jechuudha. Ingiliffaan filannoo kooti miti yookaan barnootaan an jaaladhu miti. An Ingiliffaan barnootaan an jibbu keessaa tokko akka nama jeete jechuudha. Kun barsiisaan kan hin jaamu miti jechuudha. Wanni barsiisaan irraa eegaa jiru maali? Sababoota inni Ingiliffaa barachuun isa barbaachiseef tokko tokkoon akka tarreessuuf barbaada malee maali miti filannoo kooti miti jee akka inni informaalii dubbatu hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu respectfully barsiisaaf barataan godhuu qabu kan hin eeyne waan ta'eef daan deebiin ta'u jechuudha. Kanaaf the correct answer is A taha. Gara gaafiitti aanutti ceenaan hordofaa yaada qabdan koomentii jala naa viidiyoo laayik gochuu hin dagatina. Telegram gruupii kilaasii keessaniif irra sheer godhaatii hiriyoota keessan hunda yookaan namoota afaan Oromoo dhaga'uu danda'aniif hunda biraan naaf gaa jechuun barbaada. Okay, gara gaafii 89 yoo dhufne maaziriin maal jetteeni? Why are you going to early today? Maal jetteen jechuudha? Har'a maali oboruudhaan maaf deemta yookaan oboruudhaan maaliif imalta jetteen jechuudha. Intala ishee tanaan jechuudha. Intalti ishee maal jetteeni? Blank mom jetteen jechuudha. A. Nobody said it is early. B. Mind your own business. C. In order to get front seat. D. It is not very early. Kanaafuu haalli ittiin dubartiin haadha tanaaf deebii kennuu akka itti dandeessu formaalii yookaan haala kabaja qabuun haala ilmoon takka haala ilmoon haadhaaf yookaan abbaaf deebiitti kennituutiin deebii kan kenname sababa isiin gaafatteef kanaaf deebii guutuu ta'uu kan danda'u filannoo kana keessaa isa kami kan jedhu jechuudha. Maal gochuudhaaf dubartiin tun wanti isiin har'a ganamaan deemteef teessoo gara fuulduraa qabachuuf yookaan gara fuulduraa taa'uudhaaf jetteen konkolaataas ta'uu danda'a maalis ta'uu danda'a gara teessoo gara fuulduraa qabachuudhaaf har'a obroo tanaan deemetteen sababa gahaa dhiyeessuuf qabdi jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa tana ta'a jechuudha. Kaan maali akkaataa itti respectful hin taaneen kan deebii kan ta'e. Fakkeenyaaf haara tan jirtu namni oboroodha jee hin jiru yookaan namni waa'ee ganamaa dubbate hin jiru hin jedhamu jechuudha. Kun maali respectful hin qabu jechuudha. Baan immoo yoo fudhatte waa'ee mataa keetii beeki hin jedhamu jechuudha. Kana kun aadaa fi safuu mataa kan cabsu ta'uu isaati. Gara gaafiitti aanutti deemnaan hordofaa jechuun barbaada. Gara gaafii 90ffaa yoo dhufne asbaandiin akkam jeeni? Where would you like us to go for dinner? Irbaataaf arra garam imaluu qabna yookaan eessaa irbaata argachuu dandeenya? Iddoo irbaata irraa argatan maal gaafate jechuudha? Politely haadha mana isaa gaafate jechuudha. Haati mana isaa immoo maal jetteeni? Blank I like their French toast. Kan French san jetteen kan natti tolu. Kanaaf bakka blank space tana galuu haa danda'u hima kaami. A. How about trying a highly grand hotel? B. I do not have enough money for dinner. C. I do not care about dinner tonight. D. Is your sister going with us? Kanaafuu waa'ifiin tun maal jechuu ni qabdi jechuudha. Akkuma husbandiin respectively ishee gaafate isinis bifa respectful ta'een deebii kennuufii qabdi jechuudha. Blank space kanarra galee hima isaanii kana guutuu taasisuu kan danda'u maali jechuudha? Isa har'a jiru jechuudha. Maaliif kam jetteen jechuudha? How about trying to highly ground hotel? Hoteela highleedha isa ground san yoo ilaallee jetteen yookaan
isa san yaallu jetteeniiti maali politely request goote jechuudha. Deebitee immoo maal jetteeni isa san jetteen kan hin jaaladhu. An French toistii sanii jetteen kan baay'ee natti tolu. Kan eenyu kan isaanii san jechuudha. Zeeriin kun maal argisiisa jechuudha? Qabeenya Highland Ground hoteelii san argisiisa jechuudha. Kanaaf correct answer isa taha. Gara gaafii 90 takkaatti yoo dhufne 91ffaan maal jedha? Araarsoo fi jiraataatu walitti dubbatee araarsoon maal jedheeni? What is your opinion about the need for college education? Waa'ee barbaachisummaa barnoota kolleejjii irratti yaadni kee maali? Jeeti jiraataa gaafate jechuudha. Jiraataan maal jeeni deebisaadha. Jiraataa blank. A. What is the requirement to join college? B. I feel certain that it is absolutely necessary. C. None of my children joined college. D. I think I have a good idea about it. Jiraataan opinionii isaa yookaan yaada isaa wanta isatti mul'atu dubbatuu qabaa jechuudha. Maaliif gaafate? Yaadni kee maali jee waan gaafateef akka nama dhuunfaa tokkotti as personally barbaachisummaa barnoota kolleejjii irratti dubbatee jechuudha eenyu jiraataani. Kanaaf deebii ta'uu kan danda'u filannoo kana keessa baay'ee kan namatti wal fakkaatu filannoo barra jiruu fi kam jechuudha kan darra jiru jechuudha. Isaan kun lamaanuu waa'ee yaada ofii ibsatuuti. Garuu ammoo yaada kana keessaa inni sirriin kami yookaan inni gaafii isaa kanaaf deebii guutuu ta'uu danda'u isa kam kan jedhu biidha tahaa jechuudha. Kanaafuu I feel certain that it is absolutely necessary. Kun maaliif guutumaan guututti barnoonni kolleejjiidhaa barbaachisaadha kan jedhu kan ibseedha jechuudha. Fakkeenyaaf kan darra jiru maaliif deebiin ta'a? Kun maal uuma jechuudha? Deebi'eet ammaas deebi'eeti maal uuma? Gaafii biraa uumaa jechuudha. An waa'ee barnoota kolleejjii ilaalchise yaada gaariin qaba. Yaada gaariin qaba yoo jiru maali deebitee akka yaadni gaariin sun maal fa'a jettee akkati gaafattu si dirqisiisa jechuudha. Kanaaf deebii isaa kallattumaan kan nu kan danda'u guutumaa guututti barnoota barbaachisaadha jechuun maali roga hundaanuu yoo ilaalle baay'ee barbaachisaadha jechuudha kana jechuun. Kanaafuu deebii directly deebii ta'uu kan danda'u yookaan inni irra filatamaa ta'e kan jechuudha. I feel certain that kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B ta'a. Gara gaafii itti aanutti deemnaan afaan bu'aa. Gaafii 92ffaatti yoo dhufne maazarii fi daawwatarii ammas deebi'ee walitti dubbatee maazariin maal jetteeni? Tell me why school are closed in Krimt in Ethiopia. Sababa barnoonni Itoophiyaa keessatti waqtii Krimtii cufamuuf yookaan waqtii gannaa kan cufamuuf natti himii jetteen sababoota inni cufamuuf san natti himii jetteen jechuudha. Maazariin daawwatariin garuu bakka duwwaa. A. Did you learn your long yourself? B. Nobody likes going to school. C. I hate Krimt mom. D. I have not any clue mom. Kanaafuu the correct answer fi inni aadaa fi safuu duudhaa uummataa guutuu kan danda'u kami jechuudha. Waa'ee isa kanaa irratti kiluun qabu yookaan sababa gahaa ta'e kan inni si ibsu jetteen jechuudha. Daawwatariin tun maal himuu qabdi jechuudha? Waa'ee opinionii isii yookaan wanta isatti mul'atu yookaan waa'ee barnoonni ganna cufamuu kana irratti hintii qabdu dubbachuu dandeessi jechuudha. Sababa barnoonni waqtii gannaa kana cufamuuf jechuudha. Kanaaf maal jetteen jechuudha? Waa'ee isa kanaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf haadha koo sababa gahaa ta'e kan inni si ibsuu danda'u hin qabu jetteen jechuudha. Maaliif negatiiviinis deebisuu ni dandeessa, poozitiiviinis yoo beekte deebisuu dandeessa jechuudha. Wanta sallaqee haadha koo information guutuu ta'e hin qabu jechuunis maali? Deebii kabajaati jechuudha. Kanaafuu deebiin daataa malee kan biraa informaaliidha jechuudha yookaan deebii sirrii miti. Gara gaafii itti aanutti xiyyeennaan afaan bu'aa. Gara gaafii 93ffaa yoo dhufne Ahmadii fi Saamsooniitu walitti dubbatee Ahmad blank. Samson immoo you know why he is such a funny boy that he makes everyone laugh. Deebiin Samson deebisee irratti bakka kanatti sababa isaa ni beektaa jeeni garuu immoo asitti maali sababa ni beektaa jeeni gaafateef san asitti ibsee jira jechuudha. Eenyutu ibsee? Samson jechuudha. Sababa wanti san ta'e way beektaati. Sababni isaa bara akkana jeetti deebii kanneef jechuudha. Sababoonni isaa maali? Inni such funny boy that makes everyone laugh. Namoota hunda kan kofalchiisudha. Funny uume yookaan diraamaa dalagee yookaan gochoota nama kofalchiisan hojjete kan namoota baay'ee kofalchiisu kan taphachiisudha jeen jechuudha sababni isaa. Kanaaf Ahmed bakka bu'uu kan danda'u filannoo armaan gadii kana keessaa hima kami kan jedhu jechuudha. A. Do you like to sit next to Solomon in the classroom? B. Where do many students like to sit in the classroom? C. Why do many students like to sit next to Solomon? D. Is Solomon is a funny boy?
Kanaafuu tam ta'ee jechuudha. Sababni barattoonni baay'een Salamoon biratti dhiyaatanii yookaan Salamoonitti aananii taa'uu barbaadaniif maali jeen jechuudha. The correct answer maal ta'e jechuudha? Sababa kayyoo ta'a jechuudha. Gaafa conversationii laaltan irra baay'een isaanii mama keenyaa fi asitti why inni kun maal nutti hima jechuudha. You know why sababa wanti san ta'eef ni beektaa gizee jiruun mama fakkeenyaa fi Ahmad why maalii gaafatu isaa ibsa jechuudha. Why wanta reasonii qabu yookaan reason out keessanii akka inni gaafate kan nutti himaa jirudha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'e jechuudha? Kan reasoniif keessaa qabu ta'a jechuudha. Why do you many students like to sit next to Solomon? Barattoonni baay'een kilaasii keessatti maaliif Salamoonitti siqanii taa'uu barbaadu yookaan maaliif siqanii taa'uu jaalatu jeen jechuudha. Wanni sababni isaa maali jechuudha? Fanii waan uume barattoota kana taphachiisuuf akka barattoonni hin dabbaramne gochuu waan danda'uuf jechuudha Salamoon kuni. Kanaaf the correct answer is C ta'a. Gara gaaffii 94 yoo dhufne Kidistii fi Hannaa walitti dubbate Kidistii is blank Hannaa with sugar please. Kidistii maal jetteen yoo gaafatte Hannaan an sukkaraa wajjiniin filadhaa jetteen jechuudha. Jetteeni deebii kan ta'eef jechuudha. Kanaaf Kidistii maal jechuu ni qabdi? A. Would you prefer your coffee with or without sugar? B. How much sugar do you like in your coffee? C. Is it a good to drink coffee without sugar? D. Do you like your coffee with sugar? Kun maali jechuudha? Isaan kun lamaan maali? Yes or no questionidha jechuudha. Kanaaf yoo fakkeenyaaf Hannaan bakka kanatti yes jetteeni akkasii san booda yaada isii kan ibsatu taate yes or no question kana keessaa isa ulaagaa guuttee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin asitti deebite waa'ee yes or no questioniiti miti waan ta'eef isii carra jirtuu fi daarra jirtu ni balleessite jechuudha. Kana booda baan immoo maali? Waa'ee ammoontii suugarii kan buna keessatti jaalattu itti himuu danda'u qabdi jechuudha. Silaa fakkeenyaaf Hannaan san waa'ee ammoontii dubbattee Kidistii maal jettee ni gaafachuu dandeesse jechuudha. Hammam takka sukkara jaalattaa bunatti? Deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Waa'ee filannooti jechuudha. Sukkaraa waliin immoo sukkaraa maleedha jaalattaa jettee ni gaafatte jechuudha respectively. Gaafa isin akkas gaafattu Hannaan maal jettee deebifte jechuudha. An sukkara wajjiniin jaaladha jetteen jechuudha. Kanaafuu correct answer A ta'a jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti deemna. Gara gaaffii 95 yoo dhufne studentii fi manaajeriitu walitti dubbate jechuudha. Students say that today I am interviewing a business manager to give me some idea about the field. Let me begin by blank. Manager ammoo kam jeeni? To put it simply, I joined the department because I wanted to learn how to run my own business. Manajeriin akkam jee deebisee fi kun sitti himuun baay'ee salphaadha. Departmentii kana kan hin join godheef yookaan kan hin galeef amma jechuudha kaayyoon koo biizinasii mataa kootii akka inni socho'u godhuudha jeen jechuudha. Kanaaf barataan maal jeeni gaafate? Jalqaba barataan akkam jee har'a biizinasii manaajerii tokko wajjin yookaan manaajera biizinasa tokko hogganu wajjin interview godheetiin yookaan waa'ee departmentii irratti gaafii gaafadheetiin akkana jeetiniin eegaleen bakka duwwaa. A. Asking you how you decided to study business management. B. Telling you the history of the field in our context. C. Telling you a few important things about the field. D. Explaining job opportunity in the field. Barataan departmentii galuu barbaadu waa'ee departmentii kanaa irratti manaajera tokko gaafa interview godhu maal gaafachuudhaan eegalee akkaataa inni business management kana join godhe gaafate jechuudha. Tooftaa kamiin join godhe xiyyeeffannoo kana gaafateeti jechuudha. Yuun kun eenyu ibsaa? Manaajera kana ibsaa jira jechuudha. Kanaaf waliin dubbii studentii fi manaajerii kanaa kan dhugoomsu filannoo kana keessaa kam jechuudha? Eedha jechuudha. Kanaaf the correct answer is A taha. Gara gaaffiitti aanutti deemna afaana bu'aa. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa viidiyoo laayik gochuun dagatina. Gara gaaffii 96 yoo dhufnu faazarii fi maazariitu walitti dubbate jechuudha. Faazariin bakka duwwaa jeeni, maazariin ammoo kam jettee deebii kennitee fi he did not get full mark on his English exam. Faazariin maal jeeni gaafate jechuudha. A. Why is Zena crying? B. How is Zena is crying? C. Who is crying Zena? D. When is Zena crying? Faazariin kun Zena isaa yookaan mucaa isaa kana isaa boo waan argeef haadha mucaa kana maal jee gaafate jechuudha. Maaliif boo'ee jechuudha. Kanaafuu sababa isii himteef jechuudha. Sababa inni boo'aa jiruuf maali?
Ingiliffaa yookaan qormaata Ingiliffaa guutuu waan hin deebisiniif yookaan qabxii guutuu waan hin argatiniif maaltu itti dhagame akka inni boo'u kan isa taasise kana jetteen jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maali? Waa'ee sababaati jechuudha. How is Zena crying jee gaafachuu qaba jechuudha faazariin. Haati ammoo maal jettee ni deebite? Sababni inni akkas ta'uuf he did not get full mark on his English exam jettee ni deebii kan ta'eef jechuudha. Kanaafuu the correct answer is A taha. Gara gaafii 97 haa deemnu. Liiluu fi Maariyaatu walitti dubbatee Liiluun maal jeeni? Maariyaan immoo maal jettee deebiftee? I am sorry. I am stranger to. Maariyaan akkam jettee ni deebite jechuudha. Dhiifama. An si caalaa maal jetteeni? Keessummaadha yookaan bakka kanaaf haara yookaan iddoo kanaaf haara jetteen jechuudha. Kanaaf Liiluu maal jee gaafatu qaba kan jedhu. A. Could you tell me where the director office is? B. Hi. You know the director office, don't you? C. Where is the director office, if I may ask? D. I am sorry to say that, but I got lost. Politely request the question jechuudha. Liiluun maal jeeni gaafatu qaba? Could you tell me where the director office is? Director office in eessa akka ta'e natti himuu dandeessa? Bifa respectfully qabuun jechuudha. Kun maal argisiisa? Kabaja mul'isaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Could you tell me baay'ee beekamaadha jechuudha. Kun irra deddeebi'ee qormaata gaafina kana irra deddeebi'ee yeroo hedduu qormaata baay'ee irratti kan dhufaa jirudha. Kanaafuu could you tell me kan jedhutu gaafatamuu qaba jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Gaafii 98ffaatti yoo dhufnu Nuuruu fi Daani'el walitti dubbataa jiru. Nuuruun maal jeen jechuudha? Nuuruu well done Daani'el. You got an A grade on your maths. Iddoo Daani'el hin jirretti qabxii barsiisaa biratti argee qabxiin Daani'el barnoota maatii irratti argate A akka ta'e yookaan qabxii guutuu akka ta'e itti himaa jira jechuudha. Kanaaf maal jeen jechuudha? Baga gammadde yookaan gaarii hojjette Daani'el. Maatii keetiin qabxii eegalmeessite jeen jechuudha. Nuuruun kuni Daani'el maal jeen? Really? Dhugumatti moo jeeni bakka duwwaa? A good achievement is not it. B. Thank you for the good news. C. I am glad you liked it. D. Nice work is not it. Kanaafuu maal jeen jechuudha? Dhugumatti moo baay'ee galatoomi. Maali? Oduu gaarii akkanaa natti himuu keetiif baay'ee galatoomii jeen jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal tahaa? Bidha tahaa jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Viidiyoo laayik gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada qabdan ammoo koomentii jalaan haa gaafii ifa isin hin taane koomentii jalaan na gaafachuu dandeessu. Maaliif haalli itti deemaa jiru kan saffisa qabu yoo ta'e illee gaafilee ifa isin hin taane yeroo hunda opiniidha jechuudha na gaafachuu mirga qabdu. Gara gaafii 99ffaa yoo dhufne friends and youth walitti dubbataa jira jechuudha. Friendsiin bakka duwwaa I am almost blind in the dark. Iyyuu ammoo don't worry about it. No matter jeen jechuudha. Kuni rakkoon qabu. Hin dhiphatin kanaaf jettee jeen jechuudha. Deebii akkas kanneef jechuudha. Friendiin kun maal jeen bakka duwwaa kanarratti kan jiru jechuudha. A. Will you forgive me for stepping on your foot? B. I should not have stepped on your foot. C. Excuse me for stepping on your foot. D. Did I step on your foot? Maali jechuudha. Hinti bakka tana jiru yoo laaltan maalin jeen jechuudha? I am almost blind in the dark. An dukkana keessatti hin argu jeen jechuudha. An dukkana keessatti sababa hin agarreefi. Sababni inni maal godheef jechuudha? Miila keetirra kan hin ejjedheef maal jechuudha? Dukkana keessatti waan hin agarreefi maal gaafatu qaba namni kuni eenyutu eenyurra ejjete jechuudha? Friendisii isaa kanaatu yuu kanarra ejjete jechuudha. Dukkana keessa deemaa dhufee friendisiin isaa yookaan hiriyaan isaa kun jechuudha miila isaatirra ejjete jechuudha. Miila isaatirra yeroo ejjetu dhiifama jechuun qaba jechuudha. Dhiifama ijji koo dukkana keessatti sirriitti naaf hin argu jeen jechuudha. Kanaafuu the correct answer is maali? Jalqabee excuse me gaafachuu qaba jechuudha. Politely kanaan ittiin dhiifama gaafatan ta'uu ibsa jechuudha kuni. Miila keetirra ejjechuudhaaf dhiifama naaf godhi. I am almost blind in the dark. Ijji koo dukkana keessatti hin argu waan ta'eef jeen jechuudha. Kanaaf hin yaaddeen rakkoon qabu. Kanaaf hin dhiphatin jeen jechuudha. Kanaafuu the correct answer is C tahaa. Gaafii 100ffaa fi isa dhumaatti yoo dhufne Daawutarii fi maaziriit ammaa walitti dubbate daawutariin maal jetteen jechuudha? I think a brilliant student should be expected from cost sharing. Akkana yaadutti jechuudha. Barattoonni dandeettii qaba yookaan brilliant ta'an cost sharing irraa bilisa ta'uu qaba
jetteen jechuudha. Daawutoriin akka jetteeni maaziriin ammoo bakka duwwaa. Money should not be rewarded for good work. Maallaqni yookaan birriin yookaan mooniin badhaasa namoota hojii gaarii hojjetanii ta'uu qabu. Blank space irra galuu kan qabu bakka duwwaa. Amma kun maal jechuudha? Bakka kanatti yoo laaltan maal argisiisa jechuudha? Disagreement argisiisa jechuudha. Maaliif namoota hojii gaarii hojjetaniif yookaan baroontoota biilaantii yookaan dandeettii qaban saniif maallaqni maal ta'uu qabu jechuun badhaasa isaanii ta'uu qabu. Kun maali? Disagreement qabaachuu argisiisa jechuudha. Hintii bakka tanaa fudhattee deebii isaa kan bakka duwwaa irra galu beekuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu no I don't accept this foolish idea. B I am afraid I can't agree. C this is stupid. D shut up. Afaan kee qabadhu jettiin jechuudha. Daaratti C irratti ammoo kun gowwummaadha jettiin jechuudha. A irratti ammoo no I don't accept this foolish idea. Kanaafi inni caarra jirus maal jechuudha? Wantuma wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu haala conversation keessatti wanti isin beekuu qabdan maaliin jee haala safuu fi duudhaa uummataa eegu ta'uu qaba. Haala namni miira aaraa yookaan gaddaa keessa galeetti walitti dubbatu miti jechuudha conversationiin. Kanaafuu isa correct answer is B tahaa. Kanaafuu galatoomaa jechuun barbaada asuma irratti xumurraa. Kanaafuu hanga dhumatti waan hordoftattaniif baay'ee galatoomaa. Kan dhufu walitti deebinaan nagaa.